سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبليان خيك قالي خبجمو بكجر تنتي نجيني ربي رحمني ربي جلالتي ربي سنرتي هاجرات جتشا أرانتنا حق جارتي راتين دبتشو بربادا حق جارتين جار سراقبت ربي سبحانه وتعالى المنا ما خنا إرا في دبرتي قولي أومي إرا في دبرتي قولي أقسمتي لكسني ربي سبحانه وتعالى المنا ما أكجرتي والفودي حلالي والفودي والهورو dachii tana gartee jiraachisuuf karaa godhee jechuudha. Duuba intala gartee hin beeyne ta'inni guddisiin ta'inni gartee hin nyaachisin hin obaasin intala gartee guddoo jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan jidduu rahmataa fi jaalala naquudhaan kalimaa isaatiin qaama si halal godhataa jechuudha. Halal godhaa jechuudha. Duuba intala tana intalti tuni haadha mana isaatii jaamti. Haati mana saatun haqa gartee isarraa qabdi. Haqa isiin irraa qabdu takkaa fi lama dubbachuu barbaada. Haati manaa utubaadha. Haati manaa utubaa manaati. Yoo haati manaa qaceeltee manni ni qaceela. Yoonii fi haati manaa jallattee manni illee ni jallata. Yoo haati manaa toltee jaarsin illee jiruu gammachuu jiraatee mana keessatti illee alatti illee gammachuun jiraata. Yoo haati manaa jallattee mana keessatti illee jaarsi hiraaree alatti illee hiraara. Duuba haadha mana gaarii rabbiin warra haadha manaa hin qabne haadha manaa jechuun jaartii gaarii rabbiin isinii haa kanu jechaa warra qabu garuu rabbiin isiniif haa qaceelchuu jechaa haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu takkaa fi lama irraa dubbanna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala akki je'ee waja'alnaa baynakum mawaddatan wa rahma. Jaarsaa fi jaartii jidduu rahmataa fi jaalala goonee ja'a. Jaalaltii rahmata malee waa jaalalaa miti. Rahmanni jaalalan qabnes waa jaalalaa miti. Jaarsaa fi jaartii jidduu jechuudha. Lamaan kun walitti hidhaadha. Rahmataa fi jaalala. Li'annahu Rabbi subhaanahu wa ta'ala rahmataa fi jaalala goonee ja'a. Dura jaalala mawaddaa jedhe. Dura jaalala aanse. Eegasii rahmata aanse. Namni kun wal fuudhuuf jaalalti jiraachuu qaba. Dhugaadha osoo fi waliin jaalanne wal fuudhuus ni jira garuu eega wal fuudhan booda jaalaltii uumamaa jechuudha. Jaarsaa fi jaartiin wal jaalatan jaarsaa fi jaartiin rahmata walii godhan. Warra wal jaalatu warra rahmata waliin goone sun jaalalaa miti. Warra rahmata walii godhu warra waliin jaalanne garuu sunilleen waa rahmataa miti bultiillee miti. Haqa gartee jaarsiin jaarsarraa qabdu tokko kaduraa qabxiilee ani lafa kaayu takka takka gartee hundallee miti takka takka lafaan kaaya. Kaduraa mahriidha. Mahrii jaarsii hoggaanii fi isii fuudhee mahrii maqaa dhawamaa ta'ee mahrii isii osoo duniyaa keessa jiruuti kannuu qabaaf. Yoonii fi mahrii isii gartee osoo hin kannine yoo hadu'u ta'e mahrii liqiidha. Rabbiin irraa gaafataani Rabbi subhaanahu wa ta'ala sababaa mahrii saniini jaarsa qixaaxaa jechuudha. Garuu eega fuudhee booda mahrii hin kannuuf jee dhiirri takka takka gartee jaarsi tokko tokko mahrii hin kannuuf jeeti hagartee mahrii diddaaf mahrii kannuu diddaaf qalbii isaa keessa yoo kaniyyatu ta'e akkasii yoo hadu'u ta'e jaartuma isaa haadha mana isaa tana hagartee kalimaa rabbiitiin halal godhate kana haala inni zinaa godheeni guyyaa qiyaamaa kaafama. Haala inni zinaa godheen ja'ameeti kaafamaa jechuudha. Li'annahu mahrii kannuu dideeti mahrii qalbii isaa keessatti mahrii hin kannuuf je'eeti niyyate. Haala inni zinaa godheeni kaafamaa jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin illeen wa'aatu nisaa saduqaatihinna nixlaa ja'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala mahrii isaanii kannaaf ja'a ni ajaja. Mahriin osoonii fi duniyaa keessa jirtu rabbiin akka gartee jaartii ifiitiif kannan ajaje. Osoonii fi jaartiin ta'e duniyaa keessa osoo ati duniyaa keessa jirtu isiin illee duniyaa keessa jirtu mahrii san kannuun dirqama tahaa jechuudha. Kuni haqa jaartiin jaarsarraa qabdu. Haqa jaarsiin jaarsarraa qabdu qabxiin lammataa as-sabru ala akhtaa'ihaa. Dogongora isiitiif obsu. Dubartiin dhugaadha ni beeytanii dubartiin cinaacha jallarraa uumamtee jedhe ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam istawsuu binnisaa'i khayraa jedhe jaartolee teessan gartee khayrii yookaan gaarii isitti dalaguu yookaan isitti tola ooluun isiniif dhaamaa jedhe ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Jaartii teetitti tola ooli haadha mana keetitti tola ooli haadha mana keetii jaartiin tee utubaa mana keetiiti. Duuba ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jee لا يفرك مؤمن مؤمنة
إن كره منها خلقا رضي منها آخر وفي رواية رضي منها غيره جي نمني مؤمناتك جارتي إسارة حالة سيشوفها هنجبو جي دبرتين قوتو بقوتو تي جلوميتي حتى تجلو جام تلين جارتي غرتي حمتو تجام تلين قوتو بقوتو تي برا ربتي حمتو ميتي نمني مؤمنة جارتي إسات الرا جارتي إسات مؤمنات الرا حالة سيشوفها هنجبو جي يو خغري جبوته هغريني جالتا جي وان يسير رجالة تجرى جارسي هندي وان جارتي الرجالة تجرى سني جتشا إسين جلنا سيتي يوني في إسين نمجلت اللي جلنا سيتي وجين إسيف أبسون حالا برباجيسا وان بلتي تولشا وان بلتي قدسا وان بلتي دقاق سراي جارتي إفيتيف أبسون دغنغورو إسيتيف أبسون حالا برباجيسا غرو يو دغنغورو شوفا جلا ديمتي وانا كنا غوتي وانا كنا دليدي جتي يو دغنغورو إسيتشوها يو خجلا ديمتو تيه بلتين سنين تولتو بلتين سنين دي قمتي جتشو أتل نما أبساق أبو متي نما جارتي إفيتيف أبسو متي جتشو dogongoro obsituu fi hin obsine jira dogongoro gortee gurguddaa khaw itti gorfamtu jira kha ati gorsitu jira yoo ati si dhagee didde warra si maatii si iccitii si qabattee maatii si akka abbaa akka haadha akka obboleessaa akka obboleetiifa akka gorsan taasistaa jechuu rakkoo yoo si santura garuu rakkoo gartee ati qabdu mana keessatti mushkilaati qabdu hikkachuun haalaan barbaachisaadha rakkoo isiitiif obsuun cinqama isiitiif obsuun haalaan barbaachisaa sammalee obsa gartee gama gartee fakkeenyaaf isin yoonii fi obsa gartee yoo isin dhukkubeeni yoo isin gartee rakkoo qaamaa qabaattee rakkoo waan adda addaa yoo qabaattu ta'e jaartii ta'e wallaannachuun jaartii ta'e haadha mana keetii fi qabdee akka isitti hin dhagahamne taasisuun jaarsarratti haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu jechuu qabxiin sadaffaa ta'liimuhaa umuur diin yaani al-islaam amantii islaamaa barsiisuudha haadha mana fi hati mana waggaati yoonii fi gartee amantii kan beene tahe yoo isin kan salaanne tahe salaati jettee isii gartee isii ibaadaa barsiisu akka isin yoo ati hin beenellee yoo ati gartee amantii hin beene taatellee bakka isin barattu haraami isiif mijjeessuuf keessattuu zamana nuti amma nuti jirru kana keessatti karaa itti amantiitti baratan karaa hedduu jira karaa yuutuubiin haa ta'u karaa feesbuukiin haa ta'u karaa gartee waatsaappiin haa ta'u karaa إيموتين هاته خرا تليجراماتين هاته خرا مال جانين سكايبين أنا هاته خرا أداتين أصوني في سين من الراجدين باني برسي سودان ديس قرآن ربي برسي سودان ديس يو أتي برسي سولة دردبت درك أما قرتي جارتين جار سرّا أبدو بكم علمي برسي سولا بكم أمري أمنتي برسي سولا واني سين هم بين برسي سولا خوني حق أجرتي جارتين جار سرّا قبضو جتشودا تناف إسي برسيسون دركمة رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جاء يا ورين قلبي أن أمن تنقوا أنفسكم وأهليكم نارا ورخي سنيفي ماتي تيسن نفسي تيسنيفي ماتي تيسن جارتي تي ilmaanke ibiddarraa gartee tiisaa jaa kan qabsiifamaan isaa dhagaa fi ilma namaa ta'e ibiddisanu wanni itti qabsiifamuun jechuudha dhagaa fi ilma namaati jechuu tanaaf isirratti malaayikaa jira malaayikaa gartee qalbii jabaattu ta'amrii rabbii hin qallafne waan rabbiin isaan ajaje qofa godhan egalee ويفعلون ما يؤمرون وانما ربي نسان أجج قفا قدن جي ربين ملائكة أكاسيتو إبدتي سن الرجرة تنافو ما أتي نفسي تيتي في نفسي جارتي تيتي إبدراتي سون دركمتا أمنتي خي برسيسون أمنتي قرتي إسلاما هذا من في برسيسون دركما جتشو لدوبا قبتنا فرفا تجنب يعني أزا وان إسي قرتي دررورا وان إسي ميدورا فغاچو إسي تنغرتي أكا هميني جارتي إفي أكا هميني جتشو إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قرباتو كوتو غافتيتي وان جين يا رسول الله يا إرقما ربي جين ما حق زوجتي يعني زوجة أحدنا جين جارتين تينيا حق قرتين الراقب دمالي جي غافتين دبير كما ربي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا
iktasayta jeen hoggaanii fi nyaata nyaattu isii nyaachisuu hoggaanii fi uffata uffattuu isii uffisuudha walaa tadrib alwajh walaa tuqabbih jeen fuulallee hin dhawiniin isin arrabsinii jeen jaartii tee deem fokkottu hin je'iniin jaartii tee deem ta'ati akkana ta'ati akkasii deem fokkottu hin je'iniin ammallee jaartii tee hin dhawiniin li'annahu haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu harkaan tumuudha biyya teenya keessatti akka aadatti beekamaadha jaartii gartee harkaan tumuun akka aadatti beekama nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam takkaa jaartii isaa takkaa harka gartee ol fuudhee dhawee hin beeku takkaa harka dhawee hin beeku jaartiin biyya biroo jirtu takka ta biyya gartee mirga dubartii ja'amu biyya akkasii san keessa jirtu jaarsi yoonii fi aboo akkana je'ee harka isaa ol fuudhee natume jettee tahimattu hedduu jira osoonii fi waa takka isii hin xuyne jechuu tajaarsa maqaa akkana balleessitus hedduu jira haa ta'u jaartiin jaarsi gartee tumuun haqa gartee jaartii balleesse jechuu jaartiin haqa gartee jaarsarraa qabdu isii fokkottu je'ee yookaan hoo isii arrabsuu dhabu jaarsi tokko kanama arrabsuu jira ati fokkottuudha ja'uun jira yoo isiin gabaabduu taates qaama sifaa gartee qaama siitiin ka isii arrabsuu jira yoo isiin rifeensa hin qabaannes akkana ja'u jira yoo isiin funyaan gartee dheeraa hin qabaannes yookaan yoo isiin akkana taates waan adda addaatiin ka isii arrabsuu jira ammallee jaartii tee qoosaa gartee hamaa isii wajji qoosuu dhabuudha waan isii tuqu waan isii gartee darar waan isii sammuu isii akka gartee mataa qabattu taasisiisu godhuu dhabuudha haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu isii dhawuu dhabuudha isii gartee harkaan dhawuu dhabuudha qabalaan dhawuu dhabu fuula keessa dhawuu dhabu keessattuu fuula khaasatan keessattuu fuula caammatan guututti sigalee qaama isiitiis uleedhaan dhawuu dhabuudha isii fokkottuu je'ee arrabsuu dhabuudha isii azaa godhuu dhabuudha kuni haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdurraa hijaan tan taatu الوفاء رب سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف جاء قبطي قرتي أفرفا حالا بكماتهن إسي وجه جرات داجا رب سبحانه وتعالى جارتي تيتي وجه وقاني في جراتو حالا بكماتهن إسي وجه جرات حالا بكماتهن أكنا جتشون قرتي جارتي تي إجتي سي دويسيف يو إسين قرتي ركو خطباتو تيه ركو إسي سان دويسيف إجتي سي دويسيف yoo isiin gartee rakkoo adda addaa bultii tana keessatti namni rakkoo adda addaa haqabu jira rakkoo isiisan gabbaatee hin himiniiti haala beekamaa taheen isiisan rakkoo isiisan dhoysiif dhiirti takka yoonii fi jaartiin siree irratti isa gammachiisuu baattee gabbaheetii iccitii himuu jira yoo jaartiin tee gartee rakkoo haqabaattu tahee zamanni zamana jaarraa 21ffaa keessa jirra jaartii tee wallaannadhu manni haakimaa ni jira rakkoo adda addaa rakkoo qaamaa rakkoo bakka hirriibaa deemtee gartee jaartii tee fadiyaa hin baasin deemtee akka isiin mataa qabattu akka isiin gartee maqaan isii bakkayyuu dhawamu hin taasisisin jaartiin haqa sirraa qabdi haqa gartee sirraa qabdu tokko maali iccitii sii dhoysuudha mistira sii dhoysuudha rakkoo mana keessa jirtu haala gartee mana keessa isiin itti jirtu isiif dhoysuun wa'ashiruhunna bilma'ruuf haala beekamaa ta'een jiraadha جاء ربي سبحانه وتعالى هاللي بكماته تقمالي اتشتي سير اويسودا خوني اهدي سي غوتودا وان اسين غرتي وانا كاناتين سينجا وانا كان انا غود اجتيني ايغا غرتي اسين وانا كان انا غود اسين جتي يوني في غرتي وان سن غدو خدن ديسوته هاي يرو كاناتين سي غود اجتيني يرو اكاسيسن يو غدو باتيس اتي اهدي سن ديدي جرت ربي برتي تيغافتمتا أهدي إسيسان قوتولا يو خندن دينيو تهي هندن دهو جاين هذا منا خيتي اتهمي إسينو هذا منا خيتي تي جروتيتي قامتنا قام خيتي تي أتوبا خيتي إبسيتو تيتي منا خيسي إبسيتي إلمان سي دي سي جتشو ساني جتشا حق أسر راقبتي خوني وان قبتي جارسا قرتي جارتين جارسا را حق عبد الراهي جتشو تنجهفا حق النفقة نفقة إسي خنو مصروفة إسي دندهو waan isii gahu jaartiin yeroo hedduu haati manaa jechuudha wanni gartee jaarsarraa fuutu haa ta'u waan deemtee dalaydu haa ta'u waanuma fedheehu dura isii wanni yaadduun ilmaanuma gartee jaarsaa ilmaanuma isii jechuudha mana isiitiif yaaddi jaartiin tee hoggaanii fi sirraan ati gartee nafaqaa kannituuf
يوخاهو مصروفة خنيتوف منو مخي سي بريجتي ستارا بيتي كيشا مخدا بيتي كلمة قرتي وان أفهم بيتي مال بيتي منسي قرتي بريفتي سري بيتي مال بيتي وان الدادا بيتي جتشو منو مخي سي بريجتي مال ليني أتي خنيتوف ديمتي يوني في سرا فوتي وانا الدادا اتبت اللي منو مخيتيف يو اسين بريفتيس سما في بريفتي يو اسين ilmaan خيتيف واغوتيس ilmaanu مخيتيتو نياتي دوكا ilmaanu مخيتيتو قفتا حق اغرتي خنا بيخو قبل خيستو ديرتي تينيا تانا بيخون دندهو قبل وني اتجارتي تيتيف قرشي كوما ديبتو كويوني في غوتاكا خانيتيف كوما غرتي ديبتو كيتشا سانفوتي manuma isiitiin bareeffatti malee wanni waan biroo wanni isiin itti gootu hin jirtu dubartiin jaarsa fi jaalattu dubartiin bultii qabdu bultumasii akka dagaagu bultiin isii akka guddatu jaalatti malee nuti ummanni keenya dubartiin teenya keessattuu ala hin laaltu jechuu saniifuu nafaqaan haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu nafaquudha jechuu nafaqaan gartee haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu isiif garaa laafuudha ja'an isii gartee gammachiisu isii garaa laafuu fi isii gammachiisu qabxiin torbaffaa isii gammachiisuun isiif garaa laafu isii gammachiisu isiif garaa laafuun isii qalbii isii keessatti akka gammaddu taasisiisuun karaa adda addaatiin mathalan fakkeenyaaf si hima jaartiin tee fakkeenyaaf ilillii jaalatti ta'e ililliin waan qarshii waa xiqqishoo takka bittu hoggaanii fi torbaan irraa illee ta'uu waan isii gammachiisu san deemtee ilillii san yoonii fi qarshii 10 fi 20 deemtee bitteef hagasuma gammaddii hagasuma siif guddistii jechuudha haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu yoo isiin gartee uffata isiin feetu fakkeenyaaf yoo maallaqa hin qabaanne way uffata akkanaa sila harka dheefaa jirti fakkeenyaaf uffata gartee san sumaa fi bareeddi uffata san isii deemtee sarpiraayiz gooteenii fiduuf isiidhaaf bittee fiduun isii gammachiisaa isii gartee akka atiif daranuu si jaalattu taasisiisaa haqa ammallee haqa gartee sirraa qabdurraa jechuudha yoo isiin kophee gartee bitachuu feete kophee san isiif bituun yoo isiin ijoollee isii waan adda addaa isii bituu feete deemtee gartee akka bitattu isii waan qalbii isii gammachiisu haqa gartee sirraa qabdurraa qalbii isii waan gammachiisu cufa dalaguun haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraa jechuudha jechoottan gaggaariitiin jechoottan mimmi'aawaa jechoottan gartee qalbii isii dhaabu jechoottan isii gartee akka haraaratti akka buna haraaranitti jechoottan babbareedaa sirraa eeydu isii taasisiisuun haalaan bultii keessatti haalaan waan barbaachisaadha jaarsi ammallee haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdurraa jechaan tuquu dhabuun jecha gartee babbareedaa jecha mi'aawaa jecha qalbii isii raasu jecha qalbii isii dhaabu jecha qalbii isii gartee laaffisu jecha akka daranuu si jaalatu taasisu isiidhaan jechuun waan bultii guddisaarraahi waan bultii dagaagsaarraahi bultiin teessan owwituudha hoggayyuu jechuudha li'annahu gochaanis ni dalayda isii gammachiisuuf haga gartee dandeettii teetii ni goota afaaniinis akkasumatti jechoottan babbareedaan sadaqaadha jechoottan babbareedaan waan silaa namni waan qulfii gartee waan gartee waan gurguddaadhaan horiidhaan yookaan hojiidhaan waan godhuu hin dandeenye jechaan godhuu dandeessa waan silaa hiikamuu hin dandeenye hiikuu dandeessa jecha babbareedaa jaartii teetiin jechuudhaan jechuudha kuni haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraahi jechuudha duuba haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu attaziinu lahaa isiidhaaf bareedu abbaan mana tokko akkuma dalagaarraa dhufetti isii wajji gartee taa'ee isii dhungatee yookaan isii wajji gartee rafuu fedha haqaamni isaa gartee xurii haqaamni isaa gartee qulqulluun qabaannee yookaan uffata fokkota jaartiin hoggayyuu jaartiin tee akka ati bareeddee isii cinaa deemtu jaalatti sanii jecha isiidhaaf babbareedu namaaf miti isiidhaaf babbareeddee dura matuma keetiif bareedda halammadaa isiidhaaf bareeduun haalaan gartee haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraa bareedinni jaartii qofarraa eeguun san dogongora kuni dogongora guddaadha jaartiin tiyyanaaf haa bareeddu jaartiin tiyyanaaf hin bareeddu jettee gartee komachaa ooluun dogongora ati akka jaartiin teessii bareeddutti atiis bareeduu qabdaaf isiidhaaf bareeduu gartee hoggaaniifin siin jee qaamni kee qulqulluu tahuu xuriirraa qulqulluu tahuu shittoo dibachuu uffata gartee babbareedaa uffattee isiidhaaf bareeddee hoggaanii fi mana keessa jirtus hoggaanii fi ala gabbaatus qulqullina kee eeggattee huccuu bareedaa isiidhaaf uffachuun haalaan waan jaartii gammachiisurraa haqa ammallee jaartiin jaarsarraa qabdurraa haqa kuni
haqa gartee jaarsarraa qabdu jaartiin jaarsarraa qabdu isiidhaaf bareeduun isiidhaaf miidhaguun isiidhaaf toluun haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraa hijaan haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu ikraamuhaa isii kabaju wacdamu yaanii ihaanatuhaa isii xiqqeessuu dhabu kuni haalaan barbaachisa jaartiin tee haqa sirraa qabdu isii kabajuudha isii xiqqeessuu dhabuudha jaarsi tokko jaartii hoggaan fi yaamuunis akka haala gartee xiqqeenyaatiin yaama haala xiqqeenyaatiin intal marree jee waan akkanaa kana faa yaama tokko akka qoosaa tahee akka arrabaatiin ka isii yaamuu jira nama durattiis tuni bar waa takkan beeytu tuni bar akkana je'in abadan waan bultii jaartiin tee nama durattiis xiqqeessuu jirta mana keessatti isii abadan hin xiqqeessin halammadaa namarrattiis hin xiqqeessin kuni haqa sirraa qabdu jecha waanin ani je'ee miti haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdurraa ani waanin gorsuu miti ani waanin gorsee miti yookaan jecha kiyyaa miti haqa jaartiin jaarsarraa qabdu isii xiqqeessuu dhabu isii kabajuudha haadhaa baluu je'ee jechootan gartee bareedaadhaan isii kabajuun isii gartee kabajuun haalaan waan bultii guddisaarraa tana waan bultii diigaarraa isii xiqqeessuudha bultiin ni diigamti jaartiin kabajne jaarsi gartee jaartii isaa haadha mana isaa jechuudha xiqqeessu abadan bultiin san hin toltu bultiin san hin turtullee jechuudha namni jaartii xiqqeessu saahiban isiitillee ni xiqqeessan tuni tajaarsii hin kabajne ja'aniin jechuudha tajaarsiinuu hin kabajne wayii kabajaa qabdii ja'aniin eenyututu darajaa kana gaheen ati jechuudha siitutu hin kabajne siitutu xiqqeessa siitutu mana keessaas xiqqeessa alattillee xiqqeessa bal ilmaan isin qabdan yoonii fi gartee yoonii fi ati jaartii ta'e kabajuu baatte ilmaan isii hin kabajaniin yoo ati guddistee yoo ati kabajjee yoo ati gartee xiqqeessuu baatte ilmaanilleen dura manuma keessaa jechuudha ilmaanillee ni kabajaniini jechuudha sanii jecha haalaan barbaachisaadha bakka kabajaa kana haalaan eeggachuu barbaachisa kabajaan bakka lachuutu jiraachuu qabdi ani waanin haqa jaartiin jaarsarraa qabdu qabxiilee lafa kaa'ee saniifiin dubbachuu jira malee bakka lachuutu kabajaan jaalaltii kophaa isaa gayaa miti jaalaltii kabajaan qabne bultiin san hin turtu kabajaan jaalala hin qabnes bultiin san hin turtu jaalaltii rahmanni fi kabajaan haalaan barbaachisaadha jechuudha tabiroo qabxii gartee kudhanaffaa qabxii ajaa'ibaati qabxiin kudhanaffaa haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu isii biratti dubartii biroo faarsuu dhabu isii biratti dubartii biroo faarsuu dhabuun qabxii jaartiin jaarsarraa qabdurraa isii biratti dubartii biroo waan gartee yuutuubiin agartuu televezyiinaan gartuu feesbuukiin gartuu footoo gartuu dubartii biroon faarsin haqa sirraa qabdi jaartiin ta'e dubartii biroo ta'ati gartee ni haaka hin qabaanne abaluu bara akkana abaluu jettee gartee isii tana faarsitee isii tana gartee maqaa dha'uun barbaachisaa miti dubartiin feetee hin feetu taffeete dubartummaan tanuma gartee hattaa beerran ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam beerran silaa qulqulluu san sahaabota qulqulluu sanuu rasuulli rabbi hoggaanii fi dubartii isaa tabiroo maqaa dha'u hin fedhan Aishaan tanaa fi hoggaanii fi Khadiijaa hoggayyuu faarsinaanii dubartii intala amata meeqa dura isii dura jechuudha duute dullattii gartee ta mallaan isii keessa seene san maaliif maqaa dhawaa oltaa miti rabbiin tasanirra caaltu siif jijjiire ana intala dubraa jannaani rasuulli rabbii dallaneeti wallahi rabbiin naaf hin jijjiir lakkii je'een rabbiin naaf hin jijjiirre isiin bar hoggaanii fi namni khijibaanaan jahu isiin anaa kana dhugoomsite gaafa namni gartee horii isaa narraa qabate isiin bar horii isiitiin ana cinaa dhaabbatte gaafa namni gartee ani karaa rabbitti yaame isiin bar nama islaamii je'eeti bar isiin bar ilmaan cufaahu isirraa hin argadhe dubartii biroorraa takkallee hin arganne jechaa ture jechuudha duuba ni hinaaffaatutu Aishaa akkas godhe jechuudha jaartii ta'e biratti dubartii biroo maqaan dhawin dubartii biroo dhawuun haqa gartee isiin sirraa qabdu nyaachaa jirta haqa isiin sirraa qabdu diigaa jirta jechuudha haqa jaartiin jaarsarraa qabdu dubartii biroo hoggaanii fi gartee isiin aboonuma bareeddi aboo akkana je'in jechuudha yoo akkana jettu ta'e mana kee keessaa ibidda fi kaasu jirta mana kee keessaa
manuma keessa kibriita fi qabsiisu jirtaa beek sanii jecha jaartiin haqa gartee jaarsii jaartarraa qabu abadan intala biroo dubartii biroo faarsuu dhabuudha jechuudha. Haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu waan jaarsii godhuu waanuma fedhe keessattuu waan mootummaa fi kana yoon tahin waan silaa bakka biroon tahin keessattuu waan bultii isaanii ilaalchisee biizinasa haa ta'u waan adda addaa isiidhaan mari'achuun haalaan barbaachisaadha. Isiidhaan mari'achuun haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu. Isiidhaan mari'achuun waan akkanaatiin haadha mana kiyyaa waan akkanaatiin godhuu deemaa akkanaa wanni kun akkana jettee isiidhaan mari'achuun haalaan barbaachisaadha. Yoo isiidhaan mari'achuu baatte beeki wanni ati alarraa qofti gootu waanuma gartee bultii teessanii guddina keessanii waan ati alarraa gootu tabbaan hin baatu jechuudha. Fiinxaan hin baatu jechuudha. Isiidhaan dura mari'adhu waan godhuu feetu isiidhaan mari'achuun amrii gartee bultii teessanii amrii amantii keessanii jaartii haadha mana fiitiin mari'achuun haqasii guuturraayi. Haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdurraayi. Sani jecha isiin mari'achuun haalaan barbaachisaadha jechuudha duuba. Qabxiin gartee 12ffaa mushkilaa jirtu haadha mana keetiitii wajjii haqa gartee sirraa qabdu haadha mana keetiitii wajjii afaan bahu. Mushkilaan takka yoonii fi bultii teessan keessatti uumame mushkilaa san haadha mana keetii dantaasiitii rakkoo garteetii yaamitii takka rakkuma fedheehuu haa ta'u waan isii ilaalchisaa isii waan itti yaaddawaa atilleen gartee isii wajji dhaabbachuun haqa sirraa qabdurraayi. Haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraayi. Isii cinaa dhaabbattee isiidhaan ayizosh jettee isiidhaan abshir jettee si wajjiin jira jettee mushkilaa hundaahuu wajjiin gartee afaan bahuun wajjiin gartee mushkilaa saniin mushkilaa yookaan rakkoo san furuuf dhaabbachuun haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraayi jechuudha duuba. Haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu huduuda xaa'aa qaalii rabbii waan cabsu keessatti qaalii na dhagahi jettee isii rakkisuu dhabuudha. Fakkeenyaaf isiidhaan gartee soomana haatee salaatiin yookaan huccuu gartee hofoo uffadhu yoon fi jaarsi keessin jee abadan hin gootu. Ammoo hin uffatin yoo sin jee haqa jaarsi jaartirraa qabu. Sani jecha waan qaalii rabbii keessatti qaalii gartee waa'ee rabbii keessatti waan rabbiin jaalataa keessatti atii tana si ajajjee atiin kuni waan sanirratti dalaguun haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraayi. Jaarsi yoon fi ibaadaan qabaanne ibaadaa godhi jechuun haqa sirraa qabdurraayi. Yoon fi atiin soomani jechuun haqa sirraa qabdurraayi. Atii kana si gorsuu jechuudha. Atii kana waa hunda waa'ee amrii diinaa keessatti huduuda daangaa rabbii keessatti si gorsuun haqa sirraa qabdurraayi. Li'aannahu ati cinaa qaamasiiti jechuudha. Cinaa qaamasiiti. Garuu yoonii fi jaartiin qaalii deemiiti mana ribaa naa fuudhi yoo jettee abadan hin fuutuuf. Yoonii fi karaa rabbii keessa waan si baasu yoonii fi qaalii jaartii godhuun hin jiru jechuudha. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam laa xaa'ata fi macsiyatillah ja'a. Waan rabbii dallansiisaa keessatti makhluuqa gartee qaalii godhuun hin ta'u hin jiru osoo haadhaa fi abbaa keetillee taate qaalii godhuu hin ta'u jechuudha. Waan rabbii dallansiisaa keessatti. Innama xaa'atu fil macruuf. Qaalii makhluuqa godhuun jaarsa kee yookaan jaartii ta'e qaalii godhuun waan macruufaa waan beekamaa ta'e irratti waan rabbiin ittiin dallanne ta'uu qaba jechuudha. Waan rabbiin itti dallannu keessatti waan rabbiin jibbu keessatti makhluuqa qaaliin godhan jaarsa keetis tahuu jaartiis tahuu qaaliin godhanii jechuudha. Kanneen malee hoggaanii fi qabxiilee gartee 13ffaa namni tokko jaartiin haqa gartee sirraa qabdurraa hoggaanii fi si waa bituu deemtu yoon fi hottu naa hojii deemsin jettee ati wajji deemuun haqa sirraa qabdurraayi. Uffata ijoollee haa ta'uuti shooppingii haa ta'uuti waan meeshaa masruu waan adda addaa waan isin bituu deemtu jaarsa akka gartee waardiyyaa taateetii fi akka mariyataa taatee bakka isin deemtu jala deemuun haqa gartee sirraa qabdurraayi. Haqa jaartiin jaarsarraa qabdurraa 14ffaa bakka ati dhayxu akka isin hin yaaddoyne bakka ati dhayxu isin beekuun haqa sirraa qabdurraayi. Bakka ati dhayxu mathalan yoonii fi dhugaanii fi dalagaa deemtees yoo imaltuu baatees jaarsi tokko mana gabbaheetii jaartiin hin beeytu. Jaartiin waa takka hin beeytu. Eessa dhaqee as dhaqee achi dhaqee hin beeytu. Isin beekuun haqa sirraa waan qabdurraahi jechuudha. Li'aannahu abbaa mana siitii yoonii fi ati hafte manatti galuu hafte jechuudha.
yoo sa'aa ka dabarsitu tahe eessa kute jettee yaaddoytiin cinqamtii dararaa itti fiddaa jechuu mana keessatti dararaa sammuu itti fidda sanii jecha ammallee bakka ati jirtu beekuun haqa gartee jaartiin teessirraa qabdurraa irra akka waan namni tuffii fakkaata aadaan gartee biyya teenyaa jaarsi gartee bakka deemuttiin immoo akkanuma deemeetuma dhufa malee yoonii fi waa hunda jaartii beeksise akka waan tuffii itti fakkaata tuffii miti haqa sirraa qabdi jechuu waa'ee kana qofaa miti nutti dheerata jechuufiin gabaabsee haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu kana qofa osoo hin ta'in hedduudha tabiroo rabbiin warra dubartii gartee dubartii hin heerumin jaarsa bakiila rabbiin isinirraa haa qabu bakiilli abadan bakiila hin heerumina bakiila gartee dooyna hawaata akka hin baasne jaartii isaatiif hin quudhine sun bada mataa isaatiif hin tolu akkasiisan mataa isaatiif illee hin tolu maatii isaatiif illee hin tolu biyyaaf illee hin tolu nama bakiila jechuudha bultiin yoonii fi wal cinaa qaban waanuma gartee haqa jaartii jennee ammaan tana dubbanne faallaa isaa jaartiinis haqa jaarsaa eeggachuun haalaan barbaachisaadha bultiin yoo gamalachuu gartee walitti hin finne gamalachuutu wanni gartee gama haqa gartee jaartii jennee waan amma nuti haasoyne kana gama jaarsaatiinis haqasaa eeggattee jaartiin yoon fi qabultu tahe bultiin san dagaagtee guddattee bultiin san turti ilmaan horanii riskillee horanii wajji jiraatanii waliin dulloomanii walillee awwaalanii jechuu garuu yoon fi gama tokko qoftiin ka eeggamu tahe innummaan gartee haquma kiyyana haa guutu jettee jaartiinis jaarsuma yoo ka eegdu tahe jaarsiinis yoon fi jaartuma ka eegu tahe bultiin hin taatu jechuu qoraan tokkorra qoraan lamaatu biddeena nyaata bilcheessaa ja'an qoraan lama yoo bilbile nyaata tokko bilcheessuu danda'a qoraan tokko ammoo bilcheessuu hin danda'u ni dhaama sanii jecha bultiinis akka qoraanii sanii utubaa gamalachuutu jiraachuu qaba jaalalaan kabajaan ulfinaan qabxii 15ffaatii fi kamaayyii haqa gartee jaartiin jaarsarraa qabdu isii amanuudha kuni haalaan barbaachisa isii amanuudha waa hunda keessatti isii amanu qabeenya isaa keessatti isii amanu bakka isiin deemtu isii amanu bakka isiin deemtu nama isiin wajji deemtu waan isiin dalaydu hundarratti amanu yoonii fi bultii takka keessatti shakkiin jiraate bultiin san turiinsisii akka jabaan sanii jecha wal amanuun haalaan barbaachisaa bultii keessatti waa hunda keessatti wal amanuu raahatul qalbii arkatta jechuu qalbiin tee raahaa arkatti sammuun tee raahaa arkatti yoo amantiin jiraachuu baatte hoggaanii fi jaarsii gartee dalagaa deemee yookaan ala gabbahee yookaan imaltuu deemee jaartii tiyya je'eeti ni shakkaa hin amanu jechuu waan gartee mana keessatti arkuu fi waan mana keessatti haasawaa fi waa hunda keessatti inni numa shakkiidhaan bultiin hin jaaramu shakkiidhaan bultiin hin jaaramu yoonii fi amantiin jiraachuu baate wal amanuun haalaan barbaachisaadha haganaan ja'a warreen haqa gartee jaartii eeguu dhiira keenya hundaa'u rabbiin haa taasisu jechaa insha Allah yoo isinit tole sheer walii godhaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu haqa jaarsaatis akkanuma dubbanne